صارم البتار كتابة صارم البتار الراك أبتيلي إجو يسنو إهيسنا سيري والنجام مات بدانو مات إجنا ما مات وقمان لا تنمامي ردن ديسي نمني قرو سرب بردي أنقم تكجب مرات أكم فرادور كدن دين هو أكم فراد سودن دين هو وانجتو بيك أبتيلي الددخ كتابة غيثة خوجي لالو تاتي وجت رايسيني جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلتينا الحمد لله أرانتنا كتابة خينا صارم البتار في التصدي للسهرة الأشرار كتابة جوخنا درسي خدا سجل فيني خدا دي دم فابرنا ريتشور درسي دي دم فاغن غيثة تيروني لالدو سحر النزيف قصوتا سيري دا على درسي لي دبرت خيسة يادا تنجولتينا واحد دور روبة تنجيتي يا ده كتابة خناسي ونين كتابة خناسي نفيله فو يدامتي لا فارامتي واحد دو قلبي تيسان إنجلا ديمتاني واحد دو كرا برتن واحد دو كرا هبتن وانو تيم بينين سيستمانو تيم بينين أكم ميدا من نتين كون ميدا مراكتي فهمتن علمو تيسان ميدا مراكتي ستان فرق تيسان ميدا مراكتي ستان خرات تيسانين ركولي بايجر خلنا مني مناخ ما ديما أولوف خلنا مني مني على ديما أولوف ركولي بايجر ركوبوت بايجر خن ركومني مني على تيجولين كمان نجتشو خني دولار ميقد تكنا كمي ريال ميقد تكنا كمي نبدأ بمي بايجر خن سني جولين كمان نجتشو خران كون خران صارم البتار كون خرا هلا فياتي سني قدتنين كيسا هلا قدو تكيتشو لجيتي يادا سني رارانتنا سحر النزيف الاستحادة يوني فيها تتن كتابة خينيام كتابة واحد برتوتا خيستي يجورا يرو كران واحد استحادة كرانة تره كتابة واحد برتوتا غسالة مسدي برنة تره سنكيستي واحد استحادة برنة تره استحادة دبرتين تيرتك استحادة يجون ديجت أريدا خنتين هيدي خنتين ديجت كوهان مكرم نمر راياو إني مال الراكد وفوز أشي خيست توينه برد بر أرمو inni maalirraa akka dhufuu qofa osoo hin ta'in wallaansa isaatii fi rakkoo inni irraa dhufuu danda'usan gaffaginaan arraan tana ni barannaati meenu faana bu'aadhaatiti waan kanarraa dhiigos ta'ata akkanuma zamni calma jedhee dubartoota irraa yaa'u meebii obboleettii teessan ta'uu danda'a meebii haadha teessan ta'uu danda'a meebii ilmoo teessan ta'uu danda'a meebii fira keessan ta'uu danda'a dhiiga tokko akkanuma calma jedhee dubartii irraa kan yeroon eegganne heediin ta'in akkanumatti irraa yaa'u rakkoon isaa maalirraa dhufe irra hedduunsaa tarii dhukkuba irraa dhufuu mala dhukkuba kaahoo miidhama garaa keessaa irraa dhufuu ni danda'a irra hedduu garuu wanni inni irraa dhufu shayxaan irraa jinni irraa kanaafuu karaan itti wal'aananis akkamii inni kun akkamii wahaaza noo min as-sihr gara biraatiin siirii irraa siirii si godhuudhaan siirii namni biraa si godheen akka dhiinis irraa hin cenne akka yeroo hojii jiraatu keessatti abbaan manaa keetis rakkate yookaan waan adda addaa yaadee ta'uu danda'a siirii namni si godhe irraa ta'uu danda'a kanaaf wahaaza noo min as-sihr سيرين نزيف سيري ديغا جنون كون لا يدس الا للنساء الردو دبرتوتا قامله نمني برانقف دبرتوتا رتي مالي انجرو خبر ديرتين قبض وفيه يقوم السائر بتسليط الجنية على المرأة المراد سحرها وتكليفه بإنزال النزيف عليها شيطان ديتشي أكما نبين كينيا صلوات ربي وسلام عليه جان ديني dhiiga ilma namaa kana keessa hidda dhiigaa kana keessa shayxaanani deema akkuma dhiini keenya deemutti jaan akkuma dhiini keenya deemu dhiiga keenya keessa shayxaanni yookaan hojiinni jarri kun deemuu danda'a ni jaan nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waggaa kana fayyadkhulu aljinniyu fi jasadi almarra wayajri fi uruqiha ma'a addam dhiiga isii kana keessa dhiigaa wajjiin keessa deema فإذا وصل الجني إلى الإرق معروف في الرحم هقداميسا خيساسا bakka dhiiga gadaameessaa keessaa kana waggaa gahe ni dhiita dhiiga kana gomaan keessa deemaa dhufee akka dhiini irraa yaa'uuf jecha maal godha dhiini gadaameessaadhaa kun hiddoonni gadaameessaa kun hedduu laafaadha gisee bakka tana gahee ni dhawa dhiitichatti gadhiise shayxaanticha kun jaan rakdatan fasaala haadha al-irqu dama waggaa sana achi booda hiddisan dhiiga yaasa dhiini san qaama saalaatiin ba'a deebee dubartiin irraa hiraaramti sammuun isaa irraa rakkatti sammuun siirri irraa rakkatti hedduu nama cinqa hedduu irraa cinqatti dubartiin waan san walitti dhaabee irraa yaa'u ka yeroo hin qabne baay'ee irraa rakkatti baay'ee irraa cinqatti maalayyaa gisee
hey guyyaa shanii fi afran heydii saniif hedduu rakkatti maal yeroo hunda yeroo irraa yaa'u qaamni siillee dhumee rakkattee sammuun siidhaa cinqatte dubartii isaanis fedhiin isaanii fedhiin shayxaanaa waan kana godhuudha. يقول النبي كان صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطاني أكما دين خيسن ديمو ديغا خيسن كيسا ديمو دندا جاني دبتني جرن أما النبي كان صلى الله عليه وسلم كجا عندما سألته حمنا بنت جحش من الاستحاضة حمنا بنت جحش تجاني صاحبتين نبي ربي قافتت ترتي يا إرقما ربي إن أنينكم برنين هيدوا هيدي ولد دابتين هيدوا هو قلتك أنا رانجتو قوم أنت يا إرقما ربي اتفل قافتي دبرتين صحابة راهن قانفتن ردو تنيو تاتي أرانتنا جالو متديمتين في الرامسكين تتين نقافتن فلا قافتون oromoon akka jettu dhukkubni saalaan dhufe saala fixatee jiran akkuma sanii tokkonis jechuudha waan dhukkubni saalaan dhufe saala fixate akkuma jaan saalfachuu dhiisanii gaafachuun furmaata jechuudha akkamittiin salaatuu qaba akkamittiin soomanuu qaba yoo diinni kana kunarraa dhaabbachuu baate maalirraa waa hundinuu wanni haareen hin jiru waan si dura ta'ee jiru jechuudha tanaaf waan si dura ta'ee jiru waan jiruuf fallinni si dura duruu kannamee jira jechuudha fala kannamee jiru san harkachuu dhabuudhaan ati jiraachuurra fala san barbaaddee harkachuuturra si hoyyoo waan ta'eef gaafachuu si bareedaadha jechuudha boleetti tiita islaama nasiyaanan si yaadu jechuudha kanaaf hamnaa bintu jaash nabii rabbii gaafatte atis gaafadhu waan si dhibe yaa ergamaa rabbii diinna irraa hin citu maalumarraa akkamiin godha jennaan nabii rabbii kiyya innamaa hiya rakdatun min rakadaati shayxaan inni bar dhiiticha dhiittoo shayxaanarraa ta'e sanii jecha salaata keendiisiin soomana keendiisiin jaaniin nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi shayxaanaatu waan akkasii dalagaa dhiiticha shayxaanni gadaameessaa keessa dhiitee dhiigarraa yaasurraa wanni sun soomana sin dhorku salaata sin dhorku jaaniin nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kanarraa waa hubatta je'ee yaada waa sii gala je'ee yaada jechuudha bar isin kadhiiraatis mee wayin isiniif wanni kun nullaalchu seettanii qabachuu hin dhiisina arra yoo dhiini sun jiraate kamis salaatti kamis soomantii darsii dabarte keessatti barannee turre darsiilee kitaaba biraa keessatti amma dura barannee turre ammoo kitaaba kana keessatti wanni ilaalu jiru dhiini sun sababni isaa maali shayxaana sana akkamitti dhorkuu dandeenya irratti shayxaanni sun eessaan dhufuu danda'a siiriin dhufuu danda'a jechuudha shayxaanni dhufee idda gadaameessaa keessa dhiitu san akkasirraan dhaabbanne godhu san maybe siiriin alaas dhufuu ni danda'a irra hedduu siiriidhaan dhufa siiriin dhufu yoo beekte yookaan wanni sun waan sanirraa ta'u yoo beekte karaa wal'aansaa garami waan jedhuuni beekuun waan nurra jiraatuuf jecha isin dheertinis darsiilee dee hordofamtu hunda hordofaa maybe haadha manaa keessanii maybe ilmoota isaanii maybe fira keessanirraa namni kana rakkatu jiraachuuf mala furmaata harkattaniif jechuudha wafi riwaayatiin ukhraa innamaa huwa irqun walaysa bihayda nabiin akkija barkhun dhiitichuma hidda tokko ka dhiigeetutu qaama saalaatii yaa'u jira hidda dhiigaa tokko ka bakka sanirra miidhamee jira shayxaanaa waan san dalaga jechuudhaas nuuf himee jira nabiin salawaatu rabbi salaamu alayhi fa'ulima من المجموع الرواتين أن الاستحاضة ركضة من الشياطين في عرق من العرق والموجود في رحم المرة شيطانه تبايي يرو قرآن التقراني كباني دبسن شيطانه تبايي راس غافن نجرة أكيسانا كس دلغنس مركنا يجرى يا الدولة مايتين شيطاني ندلين جاني في ساني تيفو ايرتون دوغا ونكسي وانا كسي راد افتجاني شيطانه نبايين هماني جران مدراهو شيطانه تبايي غافن نجرة جابان كتاب تشخنا خنف ما سحر النزيف سحر نزيف جتون سيري ديغا جتون سيري دينك دبرتي الرايا اوف تاسسم جتون مهلمي هو ما يسميه الفقهاء بالاستحاضة نزيف جنة رانتنا هيام نبيو ترى باخي ستر ردو نزيف ديغا خنان ديغا دبرتي الرايا خنان نزيف هاجاني مالي علماء برتمو استحاضة جامي بيكما استحاضة جنة كتابان كينيا خدب رغي ستي برنت ترجع شوريو عادتان يقول ابن الأثير نمني جانا كجي عالم قدار على استحادة يجون أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة قجاس العادة في درسين قبض سنين ألا ديني ولد دابه هيدي دان ألا قجاس لهيدي في سين قبض إذا دبلته ولمد دابه يهودا خان دابن خاقو يانكم خناني استحادة جناجي وقد يستمر النزيف
أشهرا باتي لي باية دندا باتي لم سدي خرايا وجراتش دندا وقد يكون مقدار الدم قليلا أو كثيرا دين الريا وسن يرو غري وات كوتي 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 كون كبوت دو دندا إذا غري مو يوم جي خيا وخنداب بني خرما كدي جهدي تياو تو دندا هل دي جتياو ديس ولا علاج سير النزيف سيري تنا كمتي ولا نما أسيقا ما بكدي منوف كتاب خينيو نسيني وربان نفس بكتنافي مالي ولا تقرأ لها الرقية على ماء فتشرب وتغتسل منه 3 أيام ينقطع الدم بإذن الله تعالى لا فارا باي رقية كتابة خانا خيستي واي رقية دا سيني قريتين ترمي رقية آياتو تخانا جي سيني قريتين تريبر درسي دي دورتي خيستي آياتو رقية دا جي ترتيبان سيني قريتين ترمي افدوبة ديبا درسي دي دورتي خيسا بربادا دا آياتو رقية دا جي خانا سيني قريسا بشان الرقراتا فكينيا jarkaana tokko yookaan waan bishaan qabu takka jechuudha jarkaana tokkorra qaraateeti guyyaa 3 irraa dhiqatta guyyaa 3 irraa dhiqatta hoggaa guyyaa 3 irraa dhiqatte maal ta'a qalaat achumaan dhaabbata waan sajaa waan laafaadha jechuudha bishaan jarkaana kee yookaan maal jettaniin isin bishaan itti waraabatan tokko guddaa laalteeti afaan keessa gaggeessee ayatoota ruqaadaa sanatti qaraata asuma quraanaa kanatti qaraata hanga akka hafuurri hoggaati qaraatu bishaan san tuqutti bishaan sanatti guuttee afaan keessa gaggeessee jarkaana sanatti yookaan maal jettanis waan bishaan itti waraabatan biyyatee sanatti qalqalloo haa taatu waan san afaan keessa gaggeessee akka hafuurri keetu tuqutti jechuudha akka bishaan san hafuurri keetu tuqutti waan bishaan litira 20 ta'uu 25 ta'uu hangas fuudhu takka hafuura kee bishaan keessan keessa afaan kee gaggeessee itti qaraata ijaan ayatoota ruqaadhaa itti yoon fi moobaayila keetirra laafattiin siim moobaayila keetirra interneetirra ayaatu ruqya sharciyya itti arabiidhaan itti barreessite Google irraas bakka yoo harkata ayatoota ruqaadhaa ayatoota ruqaa ka tartiibaan jiru sanii fi du'aa'ilee jira jiru san hunda qaraatee itti gaffitti afaan kee kana moobaayiluma keef dura qabdee laafaadha jechuudha hedduu salphaadha jechuudha itti qaraatee gaffitta hoggaa qaraatee gaffitte booda bishaanuma saniin guyyaa 3 dhiqatti obboleettiin teenye yoo godhatu ifumaasi taates ni dandeessaa bar nama biraan barbaadin sheekaa yoo quraanee fi qabeetu taate ayaatu ruqaa jeetu moobaayila keetirra barreessi ayatoota ruqaa kasii fidu san tokkorra kilik godhii bani ayatoota sanirra qare hoggaa gaffitte achi boodaan maal godhuu qabda guyyuma 3 itti dhiqachuudha alhamdulillah siirii fedhaataa ta'uu ni fayyita jechuudha ni fayyita guyyaa 3 qofatti dhiqachuun waan laafaadha jechuudha namuuzachi liilaaji seerin naziif mee fakkiin ni jira kan abbaan kitaabticha kanaa wallaane akkajoo abbaan kitaabticha kanaa jaa'at imraatun abbaan kitaabticha kanaa maqaan isaa wahiid abdusalaam baalii janiini warra gibsiina fakkaata biyya isaallee dala sun akkasitti hin beeku garuu hoggaan haasoo isaa laaloo warra masriina fakkaata saawudis ta'uu danda'u yeroo tokko darsiilee dabarte keessatti waa'ee abahaatii fi biyyoota saawudii tana keessa ni dubbata saawudis ta'uu danda'a lammiin isaa akkajoo jaa'at imraatun intala takkaan dhufee jira wayin daa naziifun shadiidi dhiiga baay'eetu raayaa antalatan faqaraatu alee arruqya thumma axiituha ashritat alquraan musajjala fama hiya illa ayyaam hatta inqata addamu anha laal quraanumaan itti qara'e ammas khaasita dhaggeeffattuun kanneef je laal khara kanaanis ni dandeessa moobaayila keetirra quraana waraabbatteetuma quraanuma yeroo hunda dhaggeeffachuudhaan ifirra dhabamsiisuu ni dandeessa achi boodaan ayata quraanaa kana dhaggeeffadhu jeen ayatu ruqaa MP3 yetteema MP3 yoo gaafatteema ayatu ruqaa MP3 ka dhaggeeffattu yoo feete jechuudha interneetirra Google marra ol seentee ayatu ruqaa MP3 yettee yoo gaafatte sheeka feete daawloo godhachuu dandeessa ayatoota ruqaa san gabbifachuu dandeessa jechuudha sagaleen dhaggeeffachaa deemuu feetes yoo ni fi dubbisuu feetes ayata ruqaa maktuub jetteetuma gaafatta siffita kanamma gaafa duraa kaasitaa ture gaafa abbicha kun kitaaba kana barreessu kaasita waraabee kanneef arrammoo moobaayila keetirratti yoo kaa'u gurra kaattee dhaggeeffachaa ooluu dandeessa akka feetu dandeessa guyyaa hanga takka booda hoggaasiin dhaggeeffattee dhuftu alhamdulillah fayyita je la waan laafaadha jechuudha wanni sii galuu qaburra أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجوازها فقال عماس آيات القرآن وشربها
dhugumas ayata quraana kana dibeeta ni beeta dibeeta jaanii wahin barreessite ayatoota quraana ka barreessite san dibeetan barreessite waan san irraa waan akka waraqaa irratti yookaan loohaa wayii irratti barreessite yookaan shaklaa wayii irratti waan qulqulluu irra barreessite ayatoota quraana san irraa gad dhiixee bishaan san dhugu keenyaaf shaklaa bareedaa tokko laaltee shaklaa san gubbaa quraana barreessite dhiixee qalamni barreessuun san qalama nama miine ta'uu qaba qalamni gariin keemikaalli isaa badaadha keemikaala nama miine waan nama miineen barreessite quraana barreessite san deebitee dhuguu ni dandeessa waan akka shookiitiin barreessite akkas gootu dhuguu ni dandeessa wanni sun qofti waa nama miidhu waan joo qoranaa raggoote dibeeta gaafa duraa dibeetaa jira cilee irraa tolchanii waama cilee irraa tolchan saniin dibeeta dur harkaan kataban ni beeta katabdee irraa gadhiixee dhuguun akka wanni sun dafee sirraa dhaabbatuuf ni gargaara after Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bijawaaziya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah leen quraana katabanii dhiqanii dhuguun fannifatuutu hin taane quraana katabanii fannifachuun dhoorkaadha garuu dhiqanii dhuguun ni dandahama jedhee jira Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah leen rahimahullah yajuuzu an yaktuba lilmusaab ni halaal taha barreessuun nama dhukubaan tuqame tokko wagayrihi min almarda dhukkubsata shay'un min kitaabillah dhukkuma biraa ka fedheefu haa ta'u quraana rabbii irraa waa barreessitee je bilmidaad dibeeta waan janiini jira dur waa wayin barreessan almubaax dibeenni sanuu kan halaal kate waan haraamirraa kan ta'in waan halaali haraamin kan barre wayuqsal wayusqaamin dhiqamee bishaan san dhugama bishaan quraanii barreeffameen san barruun dhiqamte san dhugamte jechuudha كما نص على ذلك أحمد وغيره أحمد بن حنبل فافي نمني براتيس وان كان نتاجاني جرا أما الصلاة المستعدة وصومها وغيره من العبادات فمجاله في كتب الفقه صلاة تيمو دلان استعدادات وصومنا وكما خجو كتابا فقه خيستي غبرني ترى ني صلاتي ني صومنتي يچول خنا ان شاء الله وبلين كينيا أرانتنا درسي خينيا خنا روان بريدا كبرتنا بدي قدان قبا درسي خينيا رتي إن شاء الله كن نجرب خنا في وان تكو خجر رتي زيادة خنا والشمسيني والجبيسيني وانا الددا والبرسيفني كوجدي ونبدي قدان سن راقب بايين أفقلتهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته